Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan to'asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtantis naa qaqqabu bakka jiraatanii bakka eeggamtanii yoo na eegdanii egaa ka viidiyoo guyyaadhaan wantoota haarawwan qabadhee tosinii dhufaatoo jira wanta sin barbaadanii fi wan fedhii keessanii hunda isaayyuu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo baay'ee ilaalamaan jiru maayii kana laayikii godhaadhaa sheer godhaa wal biraan gahaa itti fayyadamaa inni isiniin jedha egaa. Yoo isin turre immoo sabiskiraabii godhaa. Kana egaa waa'ee uffata soofaa qabadhee dhufee waan irraa dubbadhuun qabaa. Kummaa hafee osoo akkatti bareedu halluuwwan adda addaa jechuu dandeessu. Egaa mana kiyyattis fayyadamaan jira. Kanaafuu obsaan dhaggeeffadhaa viidiyoon tun gabaabduudha hanga dhumaa isiniin jechuun jaaladha. Yeroo baay'ee jalqaba laaltanii too miti kanniistan dhumarratti waatu jira jidduu keessa waatu jira. Dirqama fayyadamuu qofaaf osoo hin ta'in barachuun waa tokkodha. Maaliif boru nama waan taataniif itti jiraattan. Kanaafuyyuu uffanni soofaa biraandii kan ta'an bakka barbaadanii taalluu barbaadan hatta kanan irratti hojjedhe kana qofa osoo hin ta'in guutanii jiru adda addaa jechuudha. Salphaatti baasanii miicuudhaaf salphaatti uffisuudhaaf simboo manaa qabeessadhaaf egaa dhufanii jiru jechuudha. Tokkoon isaa asirratti argachuu dandeessu. Akkasuma immoo miidiyoota adda addaatirraa illee yoo argattan hojjechuu dandeenya. Garuu amma fakkeenya mana kiyyallee uffatan amma kan hafee jira jedhe kana bifa biraatiin mana kiyyatti ijoolleen hordoftoonni koo hin beektanii oon viidiyoo hojjedhu akkasuma uffata isaati irratti illee hojjedheen jira namootaafis galcheen jira jechuudha. Dhugaan isin jedhaa akka isaa mana kana keessatti na jibbisiise tokkoomuun jiru. Waan mana kiyyatti godhe durman isin jedhee too jira kaan. Waan mana kiyyatti raawwadhee namaaf nan raawwadha. Waan ofii kiyyaa jaaladhu namaafis nan jaaladha jedheen jira. Uffata soofaa ofii kiyyaaf hin bitadhee dursee namaafan bite. Nama baay'ee biteera ittiin fayyadamee jaa ta'eef jechuudha. Garuu amma maalinni mana kana keessatti akka isa laaluu na jibbisiise tokkoof tokko gaafa miiccitu yagama isaa gadi yaa'ee simboon irraa badee gaafa lama miiccitu jagamee si jibbisiisa jechuudha. Sibsibin jedhu wal harkisaadha. Uffata turkiiti baay'izawwee turkiidhaa seenee biraandii ture yeroo sanitti jechuudha. Amma yoon itti uffisu gara tokkoon akka tokko na jibbisiise jechaadha. Egaa ka maalinni anis nama hordoftoota keessaanis nama tokko waan ta'eef uffata soofaa kana jijjiiruun barbaada. Akkasuma warroonni jijjiirachuu barbaada. Warroonni ganaa galfachuu heddan itti fayyadamuu dandeessu. Isiniin jedheetan bifoota adda addaa qabee dhufe baay'izawwee kuni baay'ee bareedaa piingidhaan barbaadanii kanneen hin barbaadanii bifa halluu feetanii noo barbaadan nu biratti ni argattu. Ogeessi hojjetu ni jira. Inni guddaa warroonni soofaa mana keessaa qabdan meetirii isaa maxxartanii nu erguudha jechuudha. Yookaan immoo suuraa isaa sirriitti guutuu isaa kaastanii nu ergitanii nu bira meetirri hin jira soofaawwanii waan ta'eef achirraa furannee isin hojjechuu hin dandeenya. Warroonni immoo nu biraa hojjisiistan obbiraa qabna meetira isaa waan ta'eef salphaatti hojjechuu ni danda'ama isiniin jechuu jaaladha. Odeeffannoo kana odeeffannoo bareedduudha itti fayyadamuu dandeessu. Dhugaan isiniin jedha soofaan galchineen yoo uffata qabaatedha. Uffata irraa baastanii miicuun nama rakkisaa. Baay'ee nan baasayyuu yoo jettan uffata soofaa deebi'ee toggaluun nama ni rakkisa. Tiraasii beebii tanaayyuu baasnee yoo miicinu gaafa galchinu nama ni rakkisti jechuudha. Uffanni kanuma dura taa'een bareeda. Kana garuu isa akkasumatti roormaadhaan taa'ee gaafa baastan salphaatti irraa baastanii miicuuf baay'ee nama fayyada. Carqii furdaa ta'ee nama rakkisu miti. Humna keetiin miiccachuu dandeessa. Amma kanniin namni tokko miicuu hin danda'u uffata turkii kana jechuudha. Guyyaa gaafa tokko kophaa kiyya miiccee hin beeku. Wal gargaarree miiccina malee gaafa bishaan seene immoo isuma kunoo maal jedhama maal jedheen isin hima bishaan dhugee danda'ameetu molima fuudhamu. Gaafa lama miiccite jagamee inni xarziin isaa soofaa xarzii irratti galu sun karaa gadiitti itti gad harkifama. Baay'ee fokkisaa ta'ee jira jechuudha. Hafeera walumaa galatti. Namni dhiiseera. Egaa argitanii jirtanii tiktokii irratti ijoolleen kaara finfinnee baay'ee irratti hojjechaa jirti. Isaanillee dubbiseen ture jechuudhaan. Isaan gaafan dubbisu baay'ee rakkisaadha. Isaan akka haasa'amuu miti kiflaa garii erguuf yookaan magaalaa karaa adda addaa itti erguuf manna haaraa dhaabbatteet manna haaraadha akkasitti eegdee shifeertota irraa fuuta. Kun immoo sa'aatii ofiitiin baay'ee walitti mijataa waan hin taaneef ani adaamuma keessatti ogeessa hojjetuun barbaadee qindeessetoo
wajjiniin dubbadhee xumureen kara keessan fide jechuudha. Ogeessa sirriitti biraandiidhaan hojjetan nu biratti kan wanni dhufanii too safaranii too lakkoofsa harkaa qaban akkasumas lakkoofsa kenninee fi lakkoofsa soofaa nu biratti jiru kenninuuf jechuudha. Haala barbaadaniin argachuu dandeessu. Nuyi keessattuyyuu ijoolleen lakkoofsa nu biraa qabdan lakkoofsa waan jedhu maaliin soofaa nu biratti hojjisiistan rakkoon tokko homtuu hin jiru nu bira jira. Wanni isaa jechuudha. Safarri isaa nu bira jira waan ta'eef lakkoofsa filachuu qofa carqii feetan filachuu qofaadha isiniin jechuun jaaladhaa carqii salphaatti ba'uun isiniin jedhaa egaa ka xiqqoo ishii isinitti hadheeressee sababbiin illee itti fayyadamaa jechuufan ni fokkisa soofaan maaliif namni dhufee irra taa'aa daa'imtiin dhuftee irra teessee irraa baasanii miicuun nama rakkisa gatiin kun hundi itti ba'ee gaafa badu dhugaan isin jedha nama jibbisiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani soofaan mana kiyyaa teechoodha bakka teechoo biraan jiru manni kiyya xiqqaadha kan nufi achirra taa'a kan nufi achirra ciisa waan carqii qabuuf gaafa irraa baasu soofaan koo hin banne ammas immoo carqii kanatti hojjisiisan kanarraa baasa jedheetinini kanaafan isiniifillee odeeffannoo kana isin biraan ga'ee warri yaada qabdanuu raattan saanduqa komentii jalatti naa teechisuu hin dagatina akkasuma ijoolleen na dubbisuu barbaadan bilbilli kiyya ni jira karaa gadii yeroo baay'ee bilbilli odumaachirra jirullee bilbila na gaafattanii taambileelli gubbaarra taalii gubbaarratti isiniifan teechisa duuftanii too na dubbisuu dandeessanii akkasuma meeshaalee barbaadan irratti xiyyeeffattanii akkasuma waan baruu barbaadan waan biyya keessa jiru akkasuma hojii maal hojjechuun qaba kan jettanillee yoo jiraattan na dubbisuu dandeessu jechuudha ijoolleen kallattii feetanii hedduun isin jaaladha hedduun isin kabajaa bakka jirtutti nagaa naa ta'a baay'ee.